Pilees fiidoo kana share godhaa wal biraan naa gaha. Jalqaba irratti shamarran keenya biyyoota Arabaa garagaraa keessatti rakkataa jirtan Rabbi isin cinaa haa dhaabbatu, Rabbis naa gargaaru. Garuu wanti isin beekuu qabdan jireenya isin mana madaamii keessatti dabarsitan, jireenya isin keessa jiraattan Rabbii tokkicha malee namni isin hubatu hin jiru. Warri biyya keessa haati si deesse kan biyya keessa jirtu waan ati keessa jirtu hin beektu. Abbaan kee kan si dhalche kan biyya keessa jiru waan ati keessa jirtu hin beeku. Eenyuyyuu si hubatu si tokkittiidhaa fi Rabbii tokkicha si argu malee. Dhageeffadhaa. Birrii keessan osoo duutanii gubattanii sagal gubattan du'aa badaa malee birrii keessan eenyuyyuu tahee namatti hin kennina. Birrii keessan namatti hin argina. Jaalalaa jettanii sobamtanii birrii keessan eenyuyyuu hin kennina. Dhiirri tokko gaafa gama birriitiin isinitti dhufe bilookii mataarra dhaabaati ofirraa ari'a. Okay, walii galaa miti. Dhiirri tokko yoo barbaade isin jaalate isin sobee jaalala keessa isin galchee deemuun mirga isaatti rakkoo hin qabu. Garuu immoo birrii isin gaafannaan maqaa Rabbiitiin dhiira san bilookii mataarra kaa'a. Bakka kanuma. Garuu dhiironni keenya dhageeffadhaa. Namni dubartii biyya Arabaa boochisee birrii irraa nyaate numa tura malee guyyaa tokko bo'uun isaa nafu sii galee guyyaa tokko numa bo'aan sin jedha bar. Kanaaf wanni fedhe osoo tahe osoo amma feetan rakkattanii jireenyi isinitti hadhaa'e maqaa Rabbii tokkochaatiin dubartii biyya Arabaa irraa birrii nyaatina. Wanni fedhe haa ta'u. Shamarran gola madaamii keessa jirtan hundi keessanuu gorsa obboleessi keenya nuu kenne kana hundi keessanuu dhaggeeffadhaa garumaatti jechuudha isin fayyada. Akkasuma immoo anillee gorsa bareedduu irratti isinii dabala. Hundi keessanuu dhaggeeffadhaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessa nagaa guutuun qabasin jecha egaa hordoftoota kiyyaa akkuma obboleessi keenya jedhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mamochiin mana madaamii jirtan hundi keessaniyyuu kan namaaf argu hojii nu hojjennu kan namaaf argu anaa fi si qofa fi waaqayyo si bira jiru qofa kan si argu malee namni tokko si arguu hin danda'u. Namni tokko nu arguu hin danda'u. Maaliif nama keessa hojjetee beekuu fi waaqayyo qofaa fi si qofatu beeka. Namni biraa si beekuu hin danda'u. Maatiin keetis, hiriyyaan keetis, obboleettiin keetis, obboleessi keetis si beekuu hin danda'u. Kan si beeku nama biyya kana dhufee hojjetee akkaataa qarshii itti fidu kan beekudha. Kanaaf jennaan akkuma obboleessi keenya jedhe yeroo hundumaayyuu cakkanuu qabdan. Cakkanuu yoo isiniin jedhu birrii keessan namuma argitan erguu qabdan. Birrii keessan akkuma obsitee obsa dabarsitee waa hunda kushina Arabaa keessa dabarsitu obsitee birrii keessas qabachuu qabda. Waan kee qabachuu qabda. Maaliif isaan namaan beekanii boruu sitti kolfu waan ta'eef. Anas ta'esis ta'e tokkuma garaagarummaa tokko hin qabnu ijoollee shamarran biyya Arabaa jechuudha. Dirqama wanta kana sirriitti beekuu qabdan. Abbuma fe'ellee haa ta'u. Birrii kee hisaaba malee ergineef. Akkasuma immoo tokkoffaa maal dhabeettani keessaayyuu ijoolleen dhiiratti jettanii janajjanaa san jettanii qarshii kan argitan irraa sirriitti of qusadhaa. Dhugaa isin jedha jechuudha. Maaliif jaalalli qarshiidhaan hin bitamu waan ta'eef. Ati gabbartee si fuudhu gabbaree si fuudha malee jechuudha. Kanaaf adaraa qarshuma keessan qabadhaa. Dhuguma jedhee gorsa bareedduu nuuf kenna galatoomii obboleessa koo. Dhugaa bakka maaliif seettani gorsi kun ana qofaaf miti. Ani garuu dhaggeeffadhe irraa waa baradhe. Akkasuma obboleewwan kiyyallee irraa waa baratan jedhee tanan gorsa kana fidee anis irratti dabala jechuudha. Maaliif namni akka beeku wal gorsa. Ati soona gorsite anis soossi gorse waan tokko haasaa kiyya keessaa viidiyoo takka yoon jedhi viidiyoo san keessaa waan bareedduu takka hin qabattu jedhee yaada. Namoonni viidiyoo kiyya daawwattan waan takka hin qabattu jedhee yaada. Yookiin mucayyoon kun maaliif akkana jetti yookiin gaarii jetti yookiin badaa jetteettanii waan tokko keessaa hin qabattu jechuudha. Waan qabattayyuu waan nuti ilaallanne ta'e jechuudha. Dhugaa Rabbii isin jedha obbole tokko wanta hin ilaallamne yookiin waan badaa yookaan dabarsinu yoo ta'e nutti hima. Ana gara komentii irratti waan akkanaati kana balleessite jedhaati komentii irratti marrisa maali wal sirreessa deemna waan ta'eef waan akkanaa irratti immoo gorsas nu kenni waan akkanaa irratti immoo nu hojjedhu kan jettanis yoo ta'e komentii jalatti naa barreessaa. Maaliif wal gorsina waan ta'eef walii hubanna waan ta'eef nuti wal beeka waan ta'eef wal tuffachuu hin qabnu waan ta'eef atis anis hundi keenya kaddaamuma hundi keenya shakaalumaa yaamamna kaddaamuma yaamama. Namni hundumti keenya jechuudha. Namni
xiqqaadhaati guddaadhaati xiqqaadhaati maalidhaati kana jedhu tokkuma garaagarummaa qabu. Kanaaf jennaan immoo walii gorsuu qabna. Waan badaa tokko walirratti agarre waliif ibsuu qabna jechuudha. Innaa akkasii sin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf akkuma innis obboleessi keenya sin jedhe qarshii keessan qabachuu yaadaa. Gaafa qarshii kee qabatte ati giifti si ga'u hin jiru. Fuudhicha soo ta'e heeruma soo ta'e gaafa ati gaarii taate nama gaarii taa'ee si eeggataa jechuudha walumaa galatti. Innaa akkasii sin jedha obboleewwan kooyi hunduma keessanuu kan biyya ambaa jirtan kan akka kootii jechuudha. Qimamoojii mana madaamee jechuudha. Akkasitti kunuu daa'ima bira sa'aatii 24 teenyee hojjennee dadhabnee itti fatamne jechuudha. Akkuma argaa jirtanii hin beektan namoonni beektanii keessattuu daa'ima namni qabdan baay'ee beektu jechuudha. Maaliif baay'ee si'ifachiisa wanni hundiyyuu biyya kana keessatti jechuudha. Hojii si wayya keessattuu hojii daa'imaa jechuun hojii daa'imaatiif hojii jaartii qabu hedduutu akkas dadhabsiisa. Daa'ima jedhi jaartii jedhiiti takkuma garaagarummaan qaban jechuudha. Daa'imummaan wayya jaartii mannaa. Innaa kanaafiyyuu kana dandeenyee kana hunda dandeenyee immoo birrii keenya gaafa hin qabanne salphina guddaadha jechuudha kun. Dhugaa waaqas hin jedha. Namni nutti kolfaa jechuudha. Bakka birrii kee qabadhu aggabaabii malee maatii keetiin argin aggabaabii malee obboleessa keetiin argin. Hin ergisiin jechuun kootii osoo hin taane namni bakka rakkatetti wal gargaaru hin jira. Obboleessa kee bakka rakkatetti gargaari. Obboleettii kee bakka rakkatetti gargaari. Akkasuma maatii keetis iddoo rakkatantu jira waan kana baay'ee nu jedhee ture. Iddoo isaanitti gargaari. Kanaan booda yeruma hunda akkasaan godha maatii kiyya. Obboleessa kiyya buna haa bitattu, obboleettiin kiyya buna haa bitattu, obboleessi kiyya akkasaa godha, obboleessi kiyya maalii haa bitatu yoo jette ati hoo eessa dhatta? Isaan biyyatti laayivii ofii dabarsu fataa jedhanii jiraatu, uffata ofii uffatanii jiraatu, bifa ofiitti godhanii jiraatu. Nuti maalidha? Ati har'a kan itti dadhabdu borutti boqachuuf miti. Kanaaf immoo har'a hoo qabatte borutti boqatta. Yoo har'a harkatti hin qabanne itti boqachuu hin dandeessu jechuudha walumaa galatti. Kanaafiyyuu obboloota koo qarshii keessan qabachuu yaada. Dhugaa siin jedha qarshii kee qabadhu. Yoo kas yaalaa balleessan ta'e ofuma biratti qotadhu. Dhugaa rabbii siin jedha. Birrii kee qabadha. Birrii keessas si fayyaddi gaafa galtee jechuudha. Har'aaf isinitti fakkaachuu danda'a mana ormaa jirra. Garuu gaafa galletti baay'ee nu fayyaddi faayidaa guddaa nu qabdi. Humna illee itti fidnu yoo waan gaariirra godhanne itti gammanna. Ilmoon teenyas itti gammaddi. Dhageessanii? Innaa kanaafiyyuu birrii keessan qabachuu yaadaayi isiniin jedha walumaa galatti qarshii keessa harkatti gugguduufadhaayi isiniin jechuu jaaladha furdurtoota siyyaa har'aaf gorsi kiyyaa kanuma hangammoo viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha warri immoo yaada fi qeeqa qabdan koomentii irratti akkuma isiniin jedhe barreessuu hin dagatinaayi waan gaafachuu barbaadan illee gaafadhaa koomentii irratti dhugaa rabbi maaliif walirraa baranna waan ta'e waan akkanaan hojjedhu warra jettanis koomentii irratti naa barreessaayi isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajaa waaqayyo si walii yaa ta'uu jabaadha guyyaa tokko nu darbuuf jira waan ta'eef obsinee dabarsine ishee lubbuu